Jala magute jala man kanatti numa walina sofna bilbila yoma dan kiyana fa yakan galu da turi kan ma do so jirru o so walina sofnu guyya to akka jarrati mana yala kesan jira mana yala kesan jira sisterin kiyam jawate te sibik tawakkira sisterin kiyam jawate te si bilbili kiya share ka jira ani mokuta doktorin na lala jira qama kiyya kan dhaqna kiyya kana jechuudha osoo na lala jiru bilbila ma ture hin argine bilbila kana gaafa bilbila ma hin argine isa boodde bilbila kana osoo argin bilbili biraan bilbila mi gaafa ni tumradhe gadi bahu jechuudha jennaan maal akkanaan jedhe beekta adda silkinaaf qoshna hundeenaan jedhe kanuma bichaa naan jedhe lakki akkas mitiin jedheen bilbila sirratti bilbila ture hin kaasne bilbila haara kaasaa jirtaa naan jedhe hin argine akkas hin ture kanaaf dhamalee waan biraadhaaf mitittiin jedheen jennaan akkasidhaan naan jedheen jennaan lakki akkas mitii taragaagga'iin jedheen na lakki silkii addisiisi barbaachisee tura naan jedhe jennaan eshi baqaa jedhee nan dhiisee hin dubbanne maazirii kiyyatti name akkasidha jedhee itti himee kanumaan maazirii kiyyatti illee haasee waan jiru kana jechuudha akkasin anaan jedhaa jira naan lolaa jira maallin godhaan jedheen rakkoon qabu naan jette eshi jennee ammallee wallollee jaarsummaa ergatee walitti araaramne ammas deebine jechuudha walitti araaramne kaane ammas wallolle jennaan nan deemaan jedheen jennaan ammas nan deemaan ittiin jedheen maaziriidhaan daa'imas tinaa dhiisii deebii naan jette maaziriin kiyya jechuudha jennaan du'uu deemtaati naan jette eeshu jedhee kanumaanii abdiin kutanne rabbirraa alhamdulillaahi jechuun barnoota akka namaaf ta'uuf waan irri nama godhu jechuudha kanuma booddeedhaanii bilbila narraa cufatee anis bilbilaanii jalqabaanan kiyyan cufee faazirii irratti naa bilbila ture kan faazirii sin cufame bilbila jijjiirranne hundi keenya jiru jechuudha sababii isaadhaaf jecha maaliif nun gargaarri ani dhaqne kiyya naqalamee daa'ima kanarratti aarsaa iddoo kaffalee nama daqiiqaa 5 gidduuttani nama ol deebi'ee har'a jiraachaa jirudha dhiira jechuun hamma kana darasiitti dhaqannee nama miidhu kanumaan osoo jirru harmee kiyya sussubadhee biyya isa gaarii kana deemuuf jecha gaarii namatti fakkaata biyya alaa gaafa jedhan jechuun dubbachuu illee hin danda'u beektaa amma kanatti kanumaan osoo hin jiru jechuudha haadha kiyyaan paaspoortii na baasisin ittiin jedheen jennaan daa'ima akkam gootee paaspoortii baafattaa naan jette haa ta'us bira yoo barbaadde guddisii yoo barbaadde namaaf laadhuun ittiin jedheen jennaan ishee baqqaa naan jette maaziriin kiyya namaaf laadhu annan guddifadha rakkoon qabu naan jette ishee ittiin jedhee maazirii kiyya kanaan walii gallee paaspoortii kiyya illee galmaahee ji'a akkuma kana daa'ima ji'a 9 dhiiseen gara Finfinnee deemee paaspoortii kiyya shaaraa laadhee torbee 2 booddee deebii akka kanatti osoo hin jiru mucaallee harma guusisee bakka nuni jirruun beeku bakka inni jiru isaan beenu hammarraatti jechuudha. Garuu namni kuni borbooda dhala ni hin qaba iddoo akkasiidha jedhee dhufa ta'ee hin dhufu ta'ee isaaf rabbitu beeka. Angaruu har'as ta'ee boris ta'ee haadha qofa abbaan kun hafaa jiraatan wanta namni nama godhu yoomiyyuu barnoota namaaf ta'a. Ani bakka kanatti har'a hojjedhee daa'ima kee jijjiiruu nan danda'a beektaa. Garuu immoo namni beektaa ijoolleen baadiyyaarra jiratanis magaalaa isa ta'e mucaa abbaa hin qabne ittiin jedhanii waqqa solaata akka jedhu si gaafachuun barbaade tokko hanumadha waan biraa waan si gaafadhu hin qabu. Garuu namni kun bitti deebi'ee jireenya keenya keessa akka inni galamu barbaadu. Garuu daa'ima kana maqaa isaa dhawwamama hamma kaakayyuu isaatti. Garuu akkamittiin waa'ee kana bichaa si gaafachuun barbaade har'a namni kun erga waggaa baanee waggaa 2 fi waggaa 3 keessa jira. Kana si gaafachuu barbaada obboleetti kiyya qaalii galatoomii hasaadheef ta'eera bakka nagaa. Lubbu duraan dursa garuu jaallaa fettee gatii guddaa kaffaltee sii galee waan eegamuu hin qabne kaffaltee sii galee situ balleessa eegallee daafatu. Jaalalaaf jecha waan guddaa kaffalte karaan taane fagoo deemtee akkamittiin abbaan qabodhe namni arrabsuu danda'a ta'e haadhi isaa taatee jirtu. Akkamitti yoo dhabe immoo rakkoo maalii qaba maal kan keessan bichaadha kan abbaa malee guddate.
Anke bichaadha kan mana abbaa malee guddate Itoophiyaa guutuu walakkaan isaanii abbaa malee guddataniiru. Anke santa adda. Inni abbaa qabu yookaan kan reebamaa guddate meeqatu jira, kan kabajaa dhabe meeqatu jira, kan nyaataa dhugaatii abbaan ittiin binne meeqatu jira. Maaltu abbaa qabu iyyuu. Inni abbaan qabne jedhee namni gaafa haasa'u jettu maaliif maal yaaddeetu ati? Namicha kanatti deebuu barbaadda gara fuuldura? La dhageessa waan isin jechuu barbaade amma ijoolleen ollaaf maatii gidduu jiranii amma kana duraatti abbaa kiyyaan abbaa koo jedhee waama harmee kiyya jedhee waama jennaan isheen haadha kee miti ittiin jedhu siin jechuu barbaade ifa akka tinaa gootuuf barnoota namootatu ijoollee isheen abbaa kee miti isheen waliyyaan abaluun haadha kee Samiraan haadha keedha abbaan kee immoo iddoo biraa jira ittiin jedhuun. Oduu kana gaafachuu barbaadeen. Masa tiraadha. Manni fi kitiraadha. Intalaadha oduu tokko oduu na tadeessa kan ta'e yaada siilaadha. Seexana tokko na bira jiru dhugaa rabbi. Rakkoon qabu. Zimmate oduu faayidaan qabna tadeessi waan na gaafachuun qabne faana gaafata hafte gara. Waan namni jedhuuf bootaan laatiin ati dhala keen jaallattan kabajataana yoo dhalli keef dhufe akkasiin jedhe haadhi keef abbaan kee isaanii dhageette isaa amansiisuu hin dandeessa sii galee waan safarree haasawaa osoo hin taane waan itti dhaga'uu qaba ilmi kee. Sii galee ilmi akkati guddifatte. Sii galee inni akkaataa itti guddifatte. Yoo itti gadhee goote guddifte gadhee matee guddifte yoo gaarii goote guddifte immoo waan namni jedhu nagahee yoo ta'e itti immoo akkuma akkatti guddifatteedha. Ollaan yoo ta'e ituu afaan isaanii cuftee hodduudhaan odeessu warri ollaa keenya. Uummanni Itoophiyaa waan hin gashiin keessa galee bokeessa sii galee. Bootaatti laatee. Waan barbaade osoo siin jedhan ati mucaa keessa sirreeffachuu illee dandeessa feekeeti deebisuu ni dandeessa malee hin dawwaltaaf hin gargaartan waan ta'eef waan meeqa sirreessuu dandeessa jireenya keessa ofii keetii jechuudha. Utuu namni siin gaariin iyyuu ofirraa deebisuu dandeessa dubbii namaa namni waan meeqa haasa'uu danda'a ati garuu deebisuu ni dandeessa mucaa kan keetii kan deebisuu danda'us siidha kan balleessuu danda'us si'umadha. Si harka jira waan ta'eef mucaan kanaa ijoolleedha. Waan namni jedhu maaliif dhageessista? Yoo namni akka takkasiin jedhe kun soba dhattee mucaa keetti machuu dadhabdee? Ada ingat Shenfa. Sama king ada no ena. Kuma salah balik ni bang. When I'll kiss? Lente. Ada right? Malee akkaataa itti guddifatte tokko saanillee qaba malee ijoollee keenya akkuma nuun goonitu murteessaadha ta'e galee gadhee goonis guddisuu dandeenya gaarii goonis guddifachuu dandeenya akkaataa itti guddiftetu murteessaadha waan namni jedhu immoo akka hin dhageenye ga dandeesse itti himuu qabda dhaggeeffachuun qabdu waan ollaan itti haasa'an marzii isaaniitti racca'an kan akka inni dhaggeeffatu eeyyamtuuf ishee. Haa ta'u ishee qaalii kiyya galatoomii naaf jiraadhu sin jaalladha. Namichi akkam ta'e ani kuban qabu garuu mucaan isaa wajjiniin hojjettu ni jirti ati baankii sana keessatti hojjettu jirti ergan deemee lama fuudhee sadaffaa fuudheera amma jette isheen. Sadaffaa fuudhe waggaa 3 gidduutti 3 fuudhe. Laayyuu duriyyeen kun maal si fayyada siiti namni biratti Adam beekaa. Kabajaan qabne. Bakki qarafni. Kasi dhaka wallaahi. Jalaan qabiin kudhan iyyuu fuudhe. Waaqayyo HIV taafidha. Iddoon isaa dhukkuboota gurguddaa taafidha. Dhukkuboota yaadamne. Haala taphachaan. Shuf. Ada abaya. Ada abaya خلي مني. أبايا بروحة فستان بروحة. ماشي. Guddiidhuma dhiirri kun baay'ee nama garrama dhugaa waaqa argachuu. Boni. Oye, Magana kan. Jirta. magana gana hawi. Jirta. Rabbi fagala sama gahod. Akam. Hayya dagalata rabbi.
Mudannoo jaalalaa mudannoo jireenya qabdaa. Ani mudannoo hin qabu. Kudhiidhuma waan baraa kana maaloo dhiira akkamatti amananii dhiira wajjin jiraachuu danda'u garuu dhugaa waaqa. Yoo irraa fagaatte rakkoo yoo itti siqxe eenyummaa keetti kennite rakkoo argee taa'ee. لازم واحد واحد ده طويل طويل خليه واحد واحد هذا مع البرد مو مع الفستان ما كان نفسي بوليتي ما بوليسا Obboleettii dha akkamati. ربي فقلت نوغا ولا كم نوغا كيتي Nagaan alhamdulillah fayyuma. جرى مدن جرى لا مدن جري يا قبدا Wallahi qaba. هذا اسمه وين هذا ثاني وين هذا ثاني وين هذا ثاني انا خلي داخل كيس